quufnee gammanne galatoomaa baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Anis immoo waanuma xinnoo tokko isinii qabadhee too dhufe nan baaja. Maali waatu jira moo? Garana hin dubbatiin naan jechaa jiru. Turuun danda'u kaa? Hello, inna gaama miti? Ni dhageessu jara kee? Maal haasofnaree waan qophoofneetti dhufne malee? Shidhaa fi malee inumarraa haasofna turre. Egaa akkas turte dubbi? Maali? Natti baay'ate, ijjis natti baay'ate. Maali waan isaa? Haa jalqabnu miti? Achi akkas ture kaa baacoodhaan an baaca. Hirrumaan isinii baaca waan maxxannoo ishii waan baay'ee miti. Waanuma lama sadan tokkon irraa isinii xoof godha. Achi akkas ture. Ijoollee lamatu ture. Ijoollee lamaan kun hiriyaadhaa isaan lamaan jechuudha. Inni hiriyaa mucaan inni tokko haati koo har'a eelee hamma lafa kanaa ga'u bittee galtee jedha. Akkam jedhee ajaa'ibsiifatee hiriyyaan isaa sun abbaan koo har'aa inni immoo farda samiirra balali'u bitee galee isa baay'eelee akkamitti fardi samiirra balali'a jennaan eelee keessantu jabakaa oo lafa balali'ee jedha. Achi kan biraa tokkonitti isinii da'a. Egaa akkuma keenya kana nuti illee bashannannee walitti dhufnee akkasumatti mukkeen hin aaranii walgahii ba'an. Mukkeen jechuudha. Walgahii isaanii baahanii onni jedhanii walitti dhufanii kana sun jedhanii yaada kennachuu jalqaban. Yaada isaanii kennatanii hundi isaanii xumuratanii inni tokko keessaa isaanii waliin galle mukootuma keessaa jechuudha. Harka baase yaadni keessan hunduu dogoggora de maal irratti mari'atu seetanii qottoo irratti. Qottoodha lafarraa hin fixe. Qottoo irratti mariin isaanii achumaan hundi isaanii irratti walii galan inni tokko garuu isaanii walii galuu hin dandeenye. Harka baasee deemedhanii. Ani qottoo irratti waadaa isiniin galu qottoo miti kan sanyii keenya lafarraa fixaa jiru dabaadhuma keenyaa jedhe irratti walii galanii dabaa keenya sun dura lafarraa gorfachuu yookiin sirreeffachuu yookiin immoo lafarraa fixuu qabnaa jedheen jedhama. Akkasii dubbiin kan biraa tokkitti tokkonitti isinii da'a. Egaa ammas immoo dur yeroo barannu beektu miti yeroo kilaasiidhaan barsiisan yoonni jedhan maal ta'uu barbaadan hin jedhu miti hin jedhanii barsiiftuun kutaa galtee amma barsiiftee maal ta'uu barbaadettaan jettiin mucaa wayiitiin jechuudha. Paayileetii yookiin immoo xiyyaara balaliisuu jedha. Qarshii baay'ee argadhee tanan haadha manaa koo fi ijoollee koo addunyaa guutuurraa bashannansiisuufanii jedhan. Oo akka isaan gaarii hidhatee barsiisuu wanni jettee barattuu tokko immoo gaafatti. Maal ta'uu barbaadda barattuu ittiin haadha manaa gurbaa ammaa jettee. Galatooma.